abbaan qabsoo eenyu ka jiru shaneen yoo dhagaan lama darbatames yoo bakakkaa riqicha wayii rukutee cabses anat akkana godhee yoo namni aaree shaffatee nama jeeses anat akkana godhee waan hunduma anuma godhee bara 99 hidhaa waggaa 3 keessa gaafa baanu adda bilisummaa Ogaadeen kanatu warra Chaayinaa tokko rukute warri yaadattan jiraachuun oolu nadaajii barbaada dhaqanii qabeenya keenya jedhanii rukutan achi waa dubbanne nusi sila adda bilisummaa Oromoo jiraate waan amma shaakkisoo keessaa saamamaa jiru kana warqii kana kan gara najjoofaa warqii jira ibna baradiifaa qabeenyi keenya kasaamamaa jiru jira irraanu ittisaayyuu abaawoon hin jiru malee jennaan maal jedhan bari Ogaadeenuu nuti ijaareedhan maal jenneen ay eega ijaaruu maaliif nu ijaaruu dhiiftanii Ogaadeen ijaartanii jenne sadarkaa kanatti waa hundumaa kiyya jechuu barbaada qinijjiitillee nuti ijaareedhaniiru yoo isin yaadattan hin beeku qinijjiitiin akka malee ooyee jennaan oduma isin mugdanuu qinijjiitiin bahee jennaan dhiisi qinijjiitiin nuti duuba jiraa jedhan waan isin ajaa'ibu jechuudha naanna'ee abbaan qabsoo eenyu sirriitti ilaaluun barbaachisaadha dargaggeessi keenya qeerroon qarreen adda isaa rasaasaaf kenne kumaatamaan du'ee itti naafate ka wayyaanee jigse kun abbaa qabsooti ka wayyaanee jigse kun abbaa qabsooti garuu qeerroon eessaa dhufe qeerroon waggaa 60 dura waggaa 80 dura maaliif bifa kanaan bahee lolee diina gaafas ture hin cabsin laaluun hin barbaachisa dammaqinsaaf tokkummaa hin qabu ture gaafas dammaqinsaaf tokkummaa qeerroon miilana qabaatee wayyaanee itti cabse kun eessaa dhufe gaafa jettan OPDO biraa dhufe namuu haaluu hin danda'u namni barachuu irra ture an barsiise OPDO abaarabbaan dhakaas darbanneera waan jedhaanuun jedhan jenneera garuu immoo mataa gadi qabatee jarri odoo barsiisuu baate booranniif shawaa wal hin dhagamu afaan taanee jirra waggaa akkana odoo wal keessa deemee namni hojjechuu baate odoo caffee tokko waliin qabaachuu baate namni sadarkaa kanatti hin dhufu jechuudha tokkummaan Oromoo keessattuu an dargaggoo barnoota gosa tokko waliin barate gosa tokko afaan Oromoo baratu afaan tokkicha herreega gaafa baratu herreega tokkicha tapha gaafa laalullee tapha tokkicha erga tokko waliin laale kanatu mataa tokko bakka tokkotti fide mataa namaa kana namni haaluu irra hin jiru ammoo OPDOnis qabsoo hin dhaale malee qabsoo tasaa qofa miti achiin duuba warri ture warri akka qonnaan bultoota Baalee warri akka Maccaa Tuulamaa warri akka jeneraal Waaqoo Guutuu warri akka Jaarraa Abbaa Gadaa warri akka Hayilee Fidaafa warri akka jeneraal Taaddasaa Birruufa raacatii isaan lafa buusan sun immoo tureera jechuudha isa fuudhee guddise malee lafaan fuune jechuudha abbaa qabsoo gaafa laalu hundumaa akkasitti laaluun nurra jira ammoo keenya qofa miti qabsoon injifannoon kun sabaaf sablammiin nu wajjiin qabsoo godhee jira Oromoo wajjiin Amaariin nu wajjiin qabsaa'ee jira Sidaamni nu wajjiin qabsaa'ee jira Guraageen nu wajjiin qabsaa'ee jira sabaaf sablammiin hundi nu wajjiin qabsoo godhee jira so injifannoon kun bifa kanaan laallamuutu irra jira keenya qofaa namni biraan jiru jenne hin ta'u warra Finfinnee keessatti dimokiraasiin haa dhugoomu jedhee bara 1997 karaa irratti dhumate 98 karaa irratti dhumate an Sidaama irratti magaalaa Hawaasa irratti Sidaamni dhibbaan lakkaa'amu dhumate Ogaadeen keessatti kanami dhumate san haaluun hin ta'u jechuudha hundumtuu qooda keessaa qaba akkasitti ilaalla isa erga laallee booda
wanni burjaajjiin bira waan Itoophiyaummaadhaan wajjin wal qabatu abbaan qabsoo eenyu akka ta'e erga bifa sanii huban Itoophiyaa irratti jaalli keenya tokko dhiyoo alabbahe ilaalchi keessan guddachuu didee ammas Oromoo jettuu hin boochuu gara Itoophiyaummaatitti ol guddadhaan hin jedhanii waan Oromoo dagatanii waan Itoophiyaa qofa faarsanii jedhee nu abaare abaaruu miti garuu sun dubbii sirriitti ilaaluun hin barbaachisu mirgi namaa eegamuu qabaa yoo jenne mirgi namaa eegamuu qaba yoo jenne mirgi Oromoo sarbamuu qaba jechuu keenya Oromoon namaa miti sadarkaa namaatitti yoo yaadne jechuudha mirgi dhala namaa eegamuu qaba walqixxummaan dhala namaa mirkanaa'uu qaba ilmi namaa bilisoomuu qaba yoo jenne Oromoon achi keessa hin jiru Itoophiyaa keessatti immoo gaafa dhufnu Itoophiyaa keessatti dimokiraasiin dhugoomuu qaba yoo jenne eenyu jechuu keenya harka 50 harka 60 Oromoo jechuudha bara Itoophiyaa jechuun lafa isaa olaalle baay'ina nama isaa olaalle kontribiishinii seenaa isaa olaalle Itoophiyaa jechuun eenyu jechuudha Itoophiyaa gaafa inni Oromoon akkamitti keessaa dhabamu yoo laaltu so Itoophiyaa keessaa namni Oromoo dhabu dhuguma ganaa guddachuu qaba hin bilchaanne kichuu so akkasin laaluun Itoophiyaan biyya ta'e Itoophiyaan biyya ta'e biyya tana maaliif ta'e jalqaba dubbii Itoophiyaan biyya uummata kuush namni haaluun jiru seenaa addunyaa jedha eessatti haga Ijiptiin bahutti biyyi tun biyya uummata kuush uummata kuush keessaa immoo uummata guddaan Oromoo so lafti tun original dheengadda maal jedha Geetachoo Radda Aksuum abbaa isaa nan beekaa garuu ni mu malee dhageettanii hin dhageennesin maa himuu dide ammaaf ajandaa kiyyaa mitiin himu'e garuu abbaa nan beekaa Piraamiidiin Ijiptiin bahu sun kan uummata kuush seenaa addunyaatiiti maanaa miti qaroominni biyya lafaa injiinaringiin astiroonomiin qonni waa hundumtuu kuush keessa eegale kana namuu addunyaa beeka sun immoo nu keessa jira kanaaf lafti kun jalqaba keenya gaafa ijaarame immoo keessa jira gaafa ijaaran keessa jira wajjiin ijaarama san keessa rakkinni turee jira jallinni turee jira waan duratti gaafii yennee qabne san turee jira inni sirratuu qaba sirratuu qaba kanaachoo garuu biyyi keenya biyya tana nuti tikse biyya tana nuti addunyaatti mul'ise biyya tana ammallee lafee diinagdee dugdi diinagdee isii nuyi ormi hin jiruu miti jira namu wajjumaan jira haa ta'u immoo akka qooda keenyatti bakka guddaa keessatti qabna kana laaluun hin barbaachisu kabiraa amma wanni goobanaan wal qabatus hubatamuu irra jira goobana daachee akka malleetti nu hubachiisan warri kaan goobana abbaa xiqqoo izdii arfoota nyaataniit xiqqeessanii wannoosa ijaarsa biyya kanaa keessatti tika biyya kanaa keessatti qooda inni qabu warri Oromoo keessummaa gochuu barbaadu hin dhokse beekaa wannoosa Oromoon ammoo nama kana hin diinumse goobanni beekee godhe moo wallaalee godhe waan biraa ta'e nareeshiniin isaa seenessi isaa jijjiiramu irra jira seenessi achirraa jal'ateet Itoophiyaa keessa hin jirtanii Itoophiyaan teenya miti jechuudhaaf waan san kallattii saniin seenessan laaluun hin barbaachisa akka duratti kadir kaase gaafa san warri Awurooppaa Afrikaa kana addaan qoodachuudhaaf 1884 Berliin irratti walii galanii turan amma odoo gaafa san rakkoo jiru wajjinu goobanni faan asee Minilikis waliin ta'anii rakkoon uumameera wanna isa waan goonuu qabu haaluus hin dandeenye deebisuus hin dandeenye waan bade garuu immoo odoo gaafa san Oromoon
gaaddisa tokko jala sassaabamuu baate maaltu ta'aa ture? Wallagga, Iluu Baaboor, Jimma Sudaanitti citatu. Lolli godhamee jira san qabachuuf warri maadistii achas dhufe. Booran ammoo gartokkee duruu Keeniyaatti gacciteera hin beektan. Wanni sun haga Gujii ol dhufu sun gaccite. Garanaan immoo Ogaadeen keessanillee Ingiliz dhufa turte. Arsii Baalee Harargee achi kutuu hin danda'a. Xaaliyaaniin gubbaarraan gad jalqabde. Silaa uummanni kun humna ta'ee bahee erga tokko dhaqee achitti cabsuu baate jiddugala Shawaa kana fi Walloo maalii kana immoo achi ol kute. Bakka afuritti cite Oromoon. Gaafas bakka afuritti odoo citee jiraate immoo maaltu ta'a? Oromoon abadan hin bilisoomu ture. Akkamitti Oromoo tokkichatu biyya afurii wal lolu. Biyya takkaan lolanii takka mo'uun hin ulfaata. Biyya afur loltee mo'uu hin dandeessu. Seenaa uummata Kurdi kana laaluun hin barbaachisu. Kurdi biyya afur keessa jira. Gama tokkoon Turkii keessa jira. Gama kaaniin Sooriyaa keessa. Gama kaaniin Iraan keessa. Gama kaaniin Iraaq keessa. Paartiin isaan bilisoomsuuf dhaabbate bara baay'ee turee jira. Omaa siquu hin dandeenye, siquus hin danda'u. Maaliif? Akka isaan humna ta'an biyyoonni afranuu hin barbaadan. Kana laaluun hin barbaachisa. Goobanni beekee godhe moo wallaaletii akkamitti waan biraa ta'e garuu nama abaarru miti inni. Nama abaarru miti. Odoo inni jiraachuu baate amma Ingiliz ofirraa dhoowwina moo maal goonu? Akkamitti? Karaa kamiin? Tokkummaa maal qabna? Gaaddisa kam jalatti? Moo Xaaliyaan ofirraa dhoowwina? Haalli gaafa san ture sun laallamuun baay'ee barbaachisaadha. Kabiraa waan mootummaa Itoophiyaa jedhu kana irra deddeebi'ee namni mootummaa akkatti fireem godhanii jira. Waan girri isaan jedhu mootummaa nan nafxanyaate hoggaa jedhan isaaf deebii kennuuf jedhee waan jedhu qaba namni. Akkasii miti. Mootummaa nan Itoophiyaati. Mootummaa nan Itoophiyaati. Itoophiyaa keessa sabaaf sablammii 80 meeqa jira. Achi keessatti immoo namuu akka dhaabbata isaatiitti qooda keessaa qaba mootummaa kana. Mootummaan kun kan Sumaaleeti, mootummaan kun kan Affaari, mootummaan kun kan Sidaamati, mootummaan kun kan Amaarati, mootummaan kun kan Oromooti. Nareeshiniin kun yoo sirratuu baate hin ta'u. Waan girri isaanii odeesseef deebii kennu enne akkas jedhi hin ta'u. Akka dhaabbata keenyatti mootummaan kun abbaan fedhe dhufee bulchuu hin danda'a. Wanni nuyi biyya kana irratti barbaannu waan nu malu argachuu. Namni nu feene namni nu sagalee kennineef dimokiraasiidhaan dhufu Sidaamni bulchuu hin danda'a. Beenishaangul Gumuz bulchuu hin danda'a rakkoon qabu. Itoophiyaan teenya hin danda'amu hin danda'u laalle achi keessatti dimokiraasiin jiraachuu qaba. Badhaadhinni jiraachuu qaba kana barbaanna. Kana achi warra abbaa abaluutii warra abbaa abaluutii miti hin jedhu miti. Mootummaan kan Itoophiyaati. Kana laaluun baay'ee barbaachisaadha. Kabiraa waan ida'amuudhaan wal qabatu. Ida'amuu irratti hin beektu. Ida'amuun yaadama keenya keessa dhufee gaafa jennu meerre waan gadaa dubbataa meerre akkana jedhaa miti yaada isaa laaluun. Oromoon maal jedha? Mammaaksuma isa cabaa lamaan walitti fayyaadhaa jedha. Maal jechuudha kun? Walitti dhufuun humna fidaadha. Ida'amuu jechuun kanuma. Jajjabaan walitti dhufe daran jabaata. Laafan illee walitti dhufe hin jabaata. Sun falaasama keenya. Achumarraa simpilii ilaaluun hin danda'ama. Waan baay'ee kaasuu hin dandeenye. Ida'amuun yaadama keenya. Yaadama keenya ka jennuuf immoo kophaa keenya keenyuma jennee wannoo odoon ta'in biyya kanaaf rakkoo isaa hin fura rakkoo Itoophiyaa. Finxaalessummaatu rakkoodha. Waan hin jirre irratti wal nyaachuutu rakkoodha. Wal hubannaa dhabuutu rakkoodha. Obbolummaan dhabamuutu rakkoodha. Ida'amuun immoo kana hiika. So uummanni Itoophiyaa qabeenya qabu, yaada qabu, beekumsa qabu walitti fidee humna jabaa akka ta'u badhaadhinatti akka ce'u waan dandeechisuuf bifa saniin hubatame gaariidha. Maal inni rakkoon? Waan baay'ee lakkaa'uu dandeenya jechuun kunis rakkoo himuu hin dandeenya. Eessa maddi rakkoo? Maddi rakkoo wallaala. Wallaalaan bishaan keessatti dheebotaa jedhan.
warra keenya qaata dubbii fite. Namni waan isa miidhu maaliif tolche? Mee adaraa namni wayyaanee kufee qaamaa gadi mudhii gadi boolla seene wajjin maaliif hiriire? Oo wajjin awwaalamuuf hin ta'in achi bahee waa ta'aafi garuu maal haala xiinxalanii sirriitti beekuu dhabuun maal nama godha? Du'aadhaan nama firoomsa jechuudha. Daawwattoota keenya